Hamza Ibrahim of ajjeese moo hin duune gammaan jira ruhin. I don't even know ani dhugaa dubbachuudhaaf Hamza walitti dhiyaannaa hiriyaa kiyya hamtuun akka irra geessu hin fedhu akka Gaafa keessa lolaa ture gaafati warqaa deemtee deebite jartii bira. Gaafa keessa lolaa ture. laal asitti illee wayin adda sii baasa. Namni tokko parsanaalii dhuunfaadhaan anaa fi Oromummaa waliin qabna, biyyummaa waliin qabna, namummaa waliin qabna, Afrikaa keessa waliin jiraanna right? Garuu amantiin xiyyaafatan ta'e amantii musliimaa wajjin hordofna. Har'a keeyoon amantii islaamaa kana keessaa beesiin jee waan sirra obbolummaa jaalalaa fi waan amantii musliimaatiin na jaalattu ala nama tokko jaalattu ala hin dirqisiistuu mire suni parsanaalii dhaabee. Parsanaalii dhabu. Ammoo yeroo gara yerootti hawaasa musliimaa guddaa, hawaasa musliimaa bal'aa, hawaasa musliimaa parsantiin 75 ol musliimaa Itoophiyaa keessa jiraatu irra deddeebiidhaan yoo jechaan tuyte ummata kana mufachiiste maaltu ta'aa dhufa beeyta? Ummata kana tuttuitee mufachiiste taanaan araarsuu danda'uu qabda. Hamzaan amma wanni inni godhu malee waan akka amma godhee kanaa miti. Video waraabee gadhiise kanaa miti. An akka saahibatti illee bilbila itti hime. Wallaahi billahi. Voice ani saakaa illee silaa dhageesse. Maal jedheen Hamza atiin dogoggorri ati goote amantii muslimaa akka ofii beeytutti miidiyatti baatee dubbatte sanuummoo namoota musliman ta'ii waliin teessee dubbatte waan kana ummata kana dhiifama gaafadhu ummata kiyya balleesse namni dogoggorne hin tolchu namni dogoggora ifii sirreessuu hin dandeenye namaa miti akka dhiiratti ati ganaa nama guddatu nama bakka guddaa ga'uu danda'u beekaan sana qofa hin jeeyin hayyuun ana qofa hin jeeyin abbaan amantii ana qofa artistiin ana qofa barree magalatti biyya kanatti beekaan akka kiyyaan jiru hin jeeyin ummata kana gabbee dhiifama gaafadhu bira dabrii jeeyin ture sanillee hin goone bilbila cufatee galgalaanii fi ajjeesu deema waan takka jee sun obboleessa keenya irraa waan eeggamuun turre akka obboleessatti akka saahibatti akka namummattis dogoggora isaa isumaaf dhiifne jechuu kiyya. Ammoo hawaasni nuti akka itti amannu inna muslimaa qul muslimiidhaa mire amantii keessa seenee waa'ee amantii illee ni irraa illee naasoo na beeyta. Ammoo kutaa akkanaatu akkana na godhe namoota akkanaatu narratti ta'ee gizee jettu nama san parsanaalii yoo ragaa itti qabaatte akka dheengadda amma gaafa namni tokko waan aan jee an kutattis hin maxxansine gandattis hin geessine masarattu akkana naan jee hiriyaa kiyya bilbilee jeetiin viidiyoo san gabbaase irrallee deebi'ee dubbachuun barbaadu waasan parsanaalidhaa miree wanni sun way gandaa fi kutaa fi amantii qabdi hin qabu. Sababni irra wadhabneef immoo waan itti qeeqaa turre nama hundaa beeka waan ta'eef namoota afurtu amma akkana godhee jee viidiyoo isaa argeetiin jira wanni sun yoo dhugaa ta'e godhuu hin danda'anii wanni sun yoo dhugaa ta'e himatee seeraan fira dhoowwuu danda'a yoo seerri isa himachiisee jiraatu biyyi seeraan bultii mootummaa qabdi. Namoonni ajjeesu jettee immoo if ajjeesuuf hin deema jettee sanuu sadarkaa torbee hawaasni Oromoo shoogdee du'a if ajjechaa boorii sanii keessaan gadda keessaan bayinitti waan akkanaatiin gisee dhufte uummanni ni yaadda halkan guutuu yaadaa bulee. Cinqamaa bulee soo ija uummataa kanarraa if hambisuu danda'u. Ani amma giseen dogoggora kiyya dafee sirreessan hin beeka. Akkaan waan hin balleesse sirreessuu danda'us dubbachisuu danda'us if dhaaduu siin hin jiru. Haga beekumsa kiyyatti saayizii kiyyas nin beeka miimooriin tiyyaagan baattis nin beeka. Wanni ulamaa'een gurguddoon sun gaafa san akkasitti fiiganii osoo oolaniin bulii waan dira san irratti cinqamaa turanii fi waan beekaniif. Hawaasa bal'aa wajji atokkaaroo yoo seente garuu namni si maraacha. Boru Hamzaa yoo gaafa gad dhufee waan tokko poosti godhu waan kana qabreeraa poosti nu godhaa jirta ifna jeesan jenne ani leencan jenne waan ummanni joowunin tilmaamee si himaa beeka Hamzaa nin jaaladhaa wajji nyaannee dhuyinaa gizee hunda wal agarraa waliin mari'annaa si galee mana kiyya hojii dhufnaa manni isaa hojii leena. So hawaasa hojii atokkaaroo namni godhe sirrii miti. Hawaasa kan kee akka hojiitti deemuu beektu yaaduu danda'uu qabda beeta. Garuu biyyuma lafaa tanarratti dhimmi seensitiiviin ilmi namaa itti bu'uu hin qabne akka elektirikaa shook nama godhu gartee amantiidha. Amantii tana dhiisee jechuuf mirga guutuu ilmi namaa addunyaarra jiru mirga guutuu qaba. Sheexanatti illee amanuuf. Amantii san tuquudhaaf mirga hin qabne. Walii galee? Ani nama rabbiin dubbisu. Ana nama ulul albaab jechuun nama rabbiin wajji haasa'u jechuudha jee. Which is namni amantii biraa akka itti yaadu. Amantii muslimaa kaa rasuula ifiin jeelleen namuma akkanaatu lafaa kee ifiin jee waan jaamuu dhufa amantiitti bubbuun kun gaarii miti. Namni haariif ni baqa waan amantii kana bira hin deddeemu. Sii galee?
Dhugaa. Bakka karaan itti fe'amasan hedduu jira. Yaalan namoota biraa akkanaatiif illee yoo akkasii yaadni jiraatu. Akkasanii obboleessa yaa nuti Oromoodha. Nuti Oromoodha Itoophiyaadha. Warra Itoophiyaa illee gajjaare. Itoophiyaa illee kaleessa irraa haga irratti haasaa qabalee. Gaafii takasii qaba murtii guutuu Israa'eloota. Yaada kiyya irraa. Murtii guutuu wayi kan maas naan barbaachisa keeffadhe. Yaada kiyya irraa. Ayyee. Nuti hoggaan siin jiru atis keessa jirta. Ijoolluma Oromoota miidiyaa hawaasaa fayyadamtu hundaan baanaa beek. Yaa. Tarii walitti aaruu dandeenya, waan barbaanne waliin jechuu dandeenya, kun waan dhuunfaati. Immoo hawaasummaa waliin qabna, Islaamummaa waliin qabna, Itoophiyummaa, Oromummaa waliin qabna, aadaa fi duudhaa waliin qabna. Namni gizee dogoggoree emotional waan jedhamu jira. Namni yoo miira keessa galee, yeroo miira keessa galee sanitti waan fedhe yoo danda'a. Sa'aatii 2-3 booda mee waa tokko si yaadachiisu ilmi namaa nama ajjeesee kajaamu kun miira akkamiin ni beektaa? Shayxaana xiqqaa tokkotu dogoggorsa. Waan jette kanan gootooti godhiitu magarsiisi gissanitti waan san godhuu malee sa'aatii takka booda garuu egaa wanni sun ta'ee booda sheenaa harka if nyaata. Ameerikaa kana dubartii shakashakadha Maarqos jedhama maqaan isaa Shayxaan. Wallaahi kama dhugaati bara. Amma sanii miti qoo egaa sheenaa jira sanii. Shayxaan kabiraati miti Maarqos maka bakka maraa jiru. Ruuyi namaallee jechuun Maarqos jedhama. Ani waan hin beekne beekumsa kiyyaa olii hin dubbadhu. Okay, ayyee. Ayee Maarqos hin beektu? Hin beeku. Namni waan beeku qofa irraa dubbachuu qaba. Haga beekutti kan beekne immoo waan san baruuf dubbisuu qaba. So dogoggoree fi ilmi namaa ni dogoggora hundi keessanuu yoo namni dogoggoree jiraate gizee dogoggoree isaa sanii karaa itti sirraa'uu qabuun sirreessa. Hawaasa bal'aa jecha lama sarara lama barreeffama sarara lama yookaan viidiyoo daqiiqaa takka hin geenyeen sirreessuu dandeessa. Uummata kiyya ani isin keessaa isinirra amantii musliimaa hordofa. Baalogumaatii akkana na godhe dhiifama naa godha. Jecha narraan eeggamne jedhee amantii musliimaa bu'ee abbootiin amantii hayyoonni biyyaa kan amantii gara garalleen sababa amantii musliimatti bu'uu kiyyaaf natti mufattaniif dhiifama guddaa naa godha. Nuuf kolchaa jarra naan bisa. Afaan keessan hin bu'ee iji teessan hin bu'ee dhiifama naa godha yoo jedhe maaltu aangootamirra sultaana kamirraa ka'a. Namni tokko yeroo san gabbee yoo itti dubbate aboo mucaa dhiifama gaafate maaliif itti dubbattan jennee dubbachuu dadhabna? Allah ke kan wani jirullee. Jechuun Hamzaa qofaaf miti hubadha. Ani Hamzaa wajjin hariiroo obbolummaatiin qaba, saahibummaatiin wajji qaba, hamtuu isaan fedhu, gaariin isaa hawwaa, nan gorsaa gan dandeetti. Amma miidiyaa kanarra namni taa'ee nu laalu nama dhibba amma fakkeenya na bira nama 250 maaltu jira walii galee? Namira nama 500 jira. Okay, namoota kana keessa nama akkamtu jira jeetii yaaduu qaba beektaa? At least nama beekumsaan na caalu namoota gartee silaa an taa'ee isaan duratti haasa'uun hin malleetu jira. Jechumaan haga ammaa seefuu ijitee sanirra naan bisaa hunjee aangootamirraan ka'e. Uummatakka. Dubbii hayyuu akka itti fixantu jira jedhan. Dhugaa. Namni tolchuu beeku wanni namni balleessuu beeku tolchuun isan dhibdu sila akka seeratti tolchuu qaba ture ammallee akka tolchuuf abdumaan eenaa hawaasa walitti buusurraa amantii walitti buusurraa wantoota akka seeraan nama gaafachiisanii amantiin seeraan nama himattee nama gaafachiisuu ni dandeessi waan ta'eef waan booda nama kana nama gaabbisiisee gartee mi hawaasa fi qirgaraasitti godhee by the way amantii muslimaa amantiin jaamtuun akkami beekta lubbuu ofii caalaa maraataa muslima kafarshoo dhugu harratti ati aga yoo agarte lubbuu ifii caalaa amantii isaa jaalataa beek haala keessa jiru san keessatti because amantii muslimaa san inni bakka bu'u amantii santu isa bakka bu'a malee sigaleemi فداك أبي وأمي يا رسول الله ورجعنا عليه الصلاة والسلام مالف جام بيتا لبونتي يا في ماتي يا وندي فداس يا باتو دا أمنتي تنا في بيه أمنتي سلام رتيك زي emotional تاتي أو كوس دفتي سرّيسو دندوك أبدا بكا نمان مرياتشو نمان دبتشو نموت سر وابي خان دقيفتشو أكملتي وان كان سر سيرياتي مرياتو توك أباتشو أبدا نما سر بيخا واجد Sani gaafii na gaafachuu barbaaddu yoo jiraatte na gaafadhu. Hasan tu gaafii qaba. Hasan hin guni. Hasan tiraa Ameerikaa irraa. Hasan tiraa biyyi gaafadhu. Murtii guutuu waan dubbisuu barbaadan. Na gaafadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Nagaa murtii guutuu. Fayya alhamdulillah.
Alhamdulillah ani gaafin kiyya iko jechuun waan darbelleef duba deebi'anii haasa'uun bu'aan qabu silaa jechuun murtii guutoo hin Amma dinqisiifadhallee. keessatti waa hedduu ibsee bira dabree baran fite. Yaa dubbatte amma bar waan qaraan dubbataa ture san irra deebitee dubbatte jedhe. Yaa. Osoo dhiisee illee natti tola garuu haasaa keessa kaaftee turte. Kanaaf namni ilmi namaa kamiinuu namni lubbuun jiru hin dogongora. Garuu yaada akkanaa kana yaadni si maxxanu yaadni sirraa deemu yaada akkanaa kana yoo fiddu yeroo baay'ee namatti tola beektaa sirraallee ka deemu kasii wal qixxaa'ullee yoo akkanas ilaalanillee. Kanaaf ani qara gaafii wama qara darbe wayii gaafachuu barbaade waan san ammaati dagaleen dhooftee bira lufte irra deebi'ee yoo gaafadhe bu'aa maal naa qaba. Gaafattullee koo qabu ammoo wanni dabre sun akkas amma laal maal seete Hasan kiyya. By the way nuti keessattuu dhaloonni dargaggoonni Oromoo miidiyaa hawaasaa fayyadamnu kuni dafnee waa irraanfachuu takka qabnaa malaaf. Nama waan gaarii nu ooles nama waan hamaa nu ooles. Amma fakkeenyaaf namni obboleessa keenya baaliyyoo reefuu jalqaba keessan wanni naa kaasee Jawaar ni jaalataa. Miidiyaa hawaasaa kiyyarratti ani bikkaan barbaade jiraadde abbaan fedhe filadde abbaa fedhe waan hin fedhetti amane waan kaleessa bara 2014 15 seenaa inni hojjete saniif Itoophiyaa har'aatiif anna magalata yoo osoo hin galchin bira dabruu miti gabbeellee nama dubbatu gaafa ijoollee xixiqqoon waa'ee isaa kaaftee dubbattu ni beeyta. Kana akkuma namattuu yoo yaadnedha malee Jawaar waan Oromoo ta'e qofaaf hin miti. Kanaaf ati walumaa galatti dagaleen jechuun haasaa kee keessatti jeneraalii isaa dhooftee bira darbite. Kanaaf obboleessa kiyya si kabajnaa si jaalannaa haaluma kanaan itti fuufi jenna. Maraa waan bira maal jenna. Namni tokko hubannoof asumaan akkana hubatuuf baaliyyoon baalee bakka hin bu'u. Murtiin Harargee bakka hin bu'u tarii hawaasa Harargee keessa dhalate baaliyyoon baalee keessa dhalate hawaasa baalee bakka hin bu'u ilmuma Oromoo tokko kan miidiyaa hawaasaa banatee kaardii ofii itti guuttatee bilbila ofii bitatee fayyadamaa jirudha. Yoo danda'e waan gaarii hawaasa kanatti dubbatee bira dabrudha. Sii galee aarsaa gaafa hongeen buute Booranatti kafalaa turre keessa nama tokko lamaatu har'a yoo yaazata waan hangaafa san taa'aa ture. Namoota biyya tana haga fedhan baalagee yoon ta'e haadholii fi namoota dhukkubsatan kaleen dhukkubsate kaansariidha nama 10 si lakkaa'uun hin danda'a ka sababa kiyyaarra bakka gaarii jiran sababa kiyyaa wallaanii biyya kanatti deebi'aa turan waan gaarii amala keenyarraa yaadachuu hin beeknu. Kanaaf agartee ijoollee xixiqqoon waa'ee namummaatii fi kaleessaa miti dheengadda laaqana dheengadda guyyaa dheengadda maal nyaatteen jettee yoo jettee gaafatte hin yaadanne gabbaatee namoota gurguddaa ka siyaasni isaanii nu madaalle ka dandeettiin beekumsa isaanii yuunivarsiitiin isaan irraa baratanii ba'an nu madaalle akka Jawaar gabbaatee wanni waa jettuu fi waan miidiyaa tiktook irra dubbatee gootowwan arrabsee aartistoota buleeyyii warra seenaa hojjetanii ofii cilaanii aartii Oromoo keessa dadhabanii garte Oromiyaa fi Oromoo tana aadaaf duudhaa har'a keessa jiran afaan ittiin dubbannu kana nuungaan warri arrabsuun carraa karaa deemaa miidiyaan hawaasaa akka fayyadamuuf harkateedha. Biyya Arabaa deemee yookaan jiran. Israa'eloonni hoo? Israa'eloonni yaa jajjaboodha. Jajjabeenyi isaanii immoo akkami beektaa? Jechuun ka hundi yoo waan barbaade jeenis akkuma agartu kana. Akkuma biyyoota Arabaa kana muluu isii agartee jidduu teessee. Anjeche kee keessaa jechuudha. Wanni irra siree waan biraas itti fakkaatin jecha lafa bichaa. Israa'elootaa fi viidiyoo dheedhe murtii guutuu kootu miirree rajjeet bashaan kun leenjaa warree leenjaa turee dhufi Israa'eloota jechuun biyya dasee. Waan tokko siima. Ilmi namaa gaafa emotional ta'u maaltu jira beektaa namummaa waan jaamu tokko jira. Jalqaba Oromoon kan irra ture namooma. Namooma beektaa amma waan isitti haasawwan. Namooma jechuun Oromoon bishaan gayyaa ittiin fincaanu maaliif nama isaa gajjiru yookaan beelada isaa gajjirutu dhugaa kagabii. Korbeessa xiqqaa qalee hin nyaatu maaliif korbeessi kun borsanyii ilma biraa dhalchuu danda'a waan jiruuf namoomatti amana ifin namaa miti mukaaf citaaf yaada jechuu kiyya. Okay. Har'a maal taane numooma anooma
Wallaalaanis Okay, nagaleera murtii guutuu nagaleera gaafii takka si